Gurraandhala 22,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliin Geetoo Lamayyooti. Yuunivarsiitonni adda addaa barattoota sagantaalee garaagaraan barsiisaa turan har'a eebbisiisaniiru. Yuunivarsiitiin Mattuu barattoota ogummaa garaagaraan sagantaalee idilee fi al-idileen barsiisaa ture 1,406 har'a eebbisiiseera. Barattoota 1,801 digirii jalqabaa fi 226 immoo digirii lammaffaan eebbisiisuu ibsameera. Mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota nageenyaa fi hariiroo alaa fi ministeera boordii yuunivarsiitichaa Dr. Diimaa Naga'oo dabalatee hooggantoonni yuunivarsiitichaa maatiin eebbifamtootaa fi keessummoonni waamichaa taasifame sirna eebbichaa irratti argamu fuula miidiyaa hawaasaa isaarra wabeeffanneerra. Oduma wal fakkaatuun yuunivarsiitiin Walaayittaa Sooddoo barattoota sagantaalee digirii jalqabaa lammaffaa fi sadaffaan barsiisaa ture 2,524 eebbisiiseera. Yuunivarsiitiin Amboos barattoota 807 saayinsii fayyaa fi damee barnootaa sagantaalee 47 barsiisaa ture har'a eebbisiiseera. Barattoota eebbifaman keessaa 2 barattoota PhD, 7 doktoroota fayyaa, 192 barattoota maastersii, 606 immoo barattoota digirii jalqabaati. Barattoota eebbifaman waliigala keessaa 239 dubartoota, 568 immoo dhiira. Sagantaa eebba kanarratti pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Baayisaa Lataan eebbifamtootaan baga gammaddan jechuun ergaa dabarsaniiru. Hojii cimaa waggootaaf ji'oota dheeraaf hojjetan bu'aa akka argataniif guyyaa eebbaa irraas milkaa'anii ga'aniiru. Pirezidaantichi haasaa isaanii keessatti eebbifamtoonni hawaasaa fi biyya isaanii of eeggannoo, itti gaafatamummaa fi amanamummaa guddaadhaan tajaajiluun karoora misoomaa biyyaalessaa keessatti gumaachuu akka qaban cimsanii dubbataniiru jedha. Finfinnee keessatti sadarkaan hoteelotaa irra deebi'ee ilaalamuuf jira. Magaalaa Finfinnee keessatti hoteelonni sadarkaa urjii 1 haga 5 qabanii fi osoo sadarkaa hin baafamin akkasumatti hojiirra kan jiran baay'eedha. Hojii sadarkaa hoteelotaa baasuu yeroo dheeraa booda eegalamuuf akka jiru waldaan abbootii hoteelota magaalittii beekseera. Hoteelota magaalittii keessatti fi sadarkaan irra deebi'ee kan kennamuu danda'u warra ulaagaalee haaraa ba'e guutanii argaman qofaadha. Hoteelonni kanaan dura sadarkaa qulqullinaa urjii 1 haga 5tti qaban ulaagaalee amma ba'een wayita madaalaman kan deebisanii urjii argatanis ta'e kan dhabuu danda'an jiraachuu malu jedhameera. Hooggantuun waldaa abbootii hoteelota magaalaa Finfinnee adda Asteer Solomoon hoteelaa fi ulaagaa haaraa kan baase dhaabbata turizimii addunyaa akka ta'edha kan beeksisan. Kan irratti hundaa'uun hoteelota Finfinnee keessaatiif hojiin sadarkaa urjii kennu karaa ministeera turizimii kan hojjetamu ta'ee waldichis keessa jira. Oduu keenya ittaanutiin hojjettoonni mana yaalaa Maqalee keessaa miindaan akka kaffalamuufiif kaleessa hiriira ba'aniiru. Hospitaala Maqalee keessaa guddicha Aydar jedhamu keessa warri hojjetan miindaan isaanii kan baatii 17 nuuf hin kaffalamne jechuun gaafachaa oolan. Ogeessotni fayyaa fi hojjettoonni biiroo mana yaalaa sana keessaa hojjetan yeroo lolli naannichaa keessa ture ji'a 17f miindaa fi durgoo tokko malee tola tajaajilaa baaneerraa jechuun amma nuuf haa kaffalamuu jechuun gaafachuu erga eegalanii bubbuleera. Barsiistonni fi hojjettoonni naannicha keessa hundi amma nagaan bu'ee fi mootummaan waan jiruuf miindaa yeroo sanaa akka isaaniif kennamuuf akkasumas gaafachaa jiru. Bulchiinsi yeroo naannichaa miindaa yeroo lolaa sanaa akka hin gaafanne kan dhorku seera baasee ragga'ee ture. Seera sana cabsuun waldaan barsiisota naannichaa biiroo barnootaa fi bulchiinsa yeroo naannichaa irratti himata banee ture. Manni murtiis seerri ba'e mirga namaa waan sarbuuf barsiistonni miindaa isaanii gaafachuun sirriidha jedhee galmee sana ilaalu itti fufeera. Hojjettoonni hospitaalaa Aydaris kaleessa irra deebi'anii miindaa fi durgoo baatii 17 gaafataa oolaniiru. Sababa hiriira sanaatiin hojiin hospitaalichaa kaleessa dhaabbatee oole. Oduu keenya xumuraatiin gargaarsi Ameerikaa dhaabbachuun Itoophiyaa keessatti rakkoo uumeeraa jedha The Guardian. Donald Trump akkuma masaraa seenaniin gargaarsi biyyattii karaa USAID biyyoota harka qalleeyyiif kennamu ji'a 3 akka dhaabbatu ajajanii ture. Baasii biyyattiin jaarmiyaalee dhaabbata mootummoota gamtoomaniif kennitus battalumatti irraa dhaabaniiru. Amma immoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii guddicha keessaa ni baanaa jechaa jiru. Gargaarsi maqaa namoomaan Ameerikaan kennitu dhaabbachuusaa uummata harka warra gargaaranii eeggatanii kitiloota hedduu balaa jala galcheera. Isaan keessaa tokko baqattootaa fi namoota gargaarsa barbaadan kan biyya kana keessa jiraniiti. Galagalchi Ingilizii The Guardian jedhamu akka baasetti sagantaan nyaataa addunyaa gargaarsi Ameerikaa irraa cennaan baqattoota biyya biraa kan Itoophiyaa keessa jiran 800,000 waan kennu dhabnaan kan kennameefii ture harka 60 irraa hir'iseera. Midhaanii fi zayita inni namman kuusaa keessaa qabu yoo fite waan jaraaf kennu hin qabu. Midhaan nyaataa meetirik toonii 34,800 silaa osoo biyya galee uummata gargaarsa barbaadu kitila 2 qabxii 1 nyaachisuu danda'u
warra fe'anii gara biyyaa galchaniif waan kaffalu dhabnaan buufata doonii Jibuutitti na jalaa hafeeraa jechuun jaarmichi beeksiseera. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya irraa kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.